السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونة كبجمتوتا في جالتهم توتا ماتي سوسو شو وغانا غان جراتني وغانا غان افتني لايك شير سبسكرايب كوچو هندغتينا حرم مالنا في الدير افتي مال في الدير افتي سوسون جچون كسنولو وانت اني تازبي تكون سني في دير فيجرا انغد ماتي دغفچو هندغتينا اكسمس لايك شير كومنتي كنم yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Baay'een sin jaalladha sin kabaja akkasumas immoo like share godha please. Nama tuffatina please komentii jalatti na barreessaa yaada kiyya. Ani kan gaaffinatti ta'e ayyuun kuni namuma addaati. Ana kan ani ilaaletti anaaf ayyuun nama addaati. Intala akkasuuf jaallattus immoo jireenya koo keessatti an nama argee hin beeku. Please warri beektanii ayyuun nama addaati warri jettanii bichaan komentii jalatti barreessaa dira rabbi. Akkuma koosinitti adda taate moo waysi anuma qofaatu namoota hedduu waan hin beekneef ishee akka ishee kana jechuun waan hin beekneef ishee qofa waan hin argeef fi tarii waan addaanatti taate please komentii jalatti na barreessa. Wallahi al takka ana tusriimti moo isheedhan jedha beektu yennan bakka hojii isheen hojjettu irratti na dhiba. Prankiidha moo Saidoonis yoo ta'e mana keessatti gorsee baasa moo mustahil rabbiin itoo Saidoo hin taane ta'e ayyuun nam tokko faana hin jiraattu. Amma intaloo dammee jedhamtu suni hiriyyaa isheeti. Hiriyyaa ishee baay'ee ol jaallatu. Nama jaalallee qabdi jaalalleen ishee gidi akka Saidoo kana birriin qabu sanatti fakkaata. Intaloon dammeen sun hin jaallatti. Ati maaliif jaallattaanii? Anu jaalladhee gubachaan jira. Ati maaliif nama birriin qabne yookiinis immoo siif hin ta'uu hin jaallatini jettee gorsiti intala sanaan jechaadha. Isheen sunis onneen ishee qabameera. Innis hin jaallatu natti fakkaata. Isheen garuu hin jaallatti dammee sana. Jettee gorsiti dammeetiin antanaan ayyuun. Isaa booda dubbii tokko walitti naqxeetti natti fakkaata. Isheen sun aartee jirti. Aartee isheen immoo Saidoo janajjanu barbaaddi fakkaata. Saidoonis immoo badaa kana dubartiirraa waan maqu natti fakkaatu haaluma isaatiin intala kanatti abdii kennee jira. Gaafa isheen ayyuutti machuuf bilbiltu qofaatti gaafa haasofsiistu buskuta koo bareedduudha ati eenyuyyuu namni jeetti uf jajeeran ishee jajeeran natti fakkaata. Intalli dubartoonni nuti yeroo akkasumatti uf jajamnu buskuta koo namni gaafa jedhamnu nutti obeettu miti reegaa maal sinitti maamiti laqqana jaallateera na akkufeera jennee bakka wantiin keenyi sun isheen siisittiin sun bakka tarsa uuma geessi lamatti. Amma isa kana deemtee ayyuun kee waamtee akkamumatti nati abbaa manaa koo faana oksaatiin bilbiltee haasoftaa madaree ishettee ibidda kibriitii beektu miti bakka ibiddatti taateetti intalli. Intalli sadi qofaatti haasa'anii gadi baasu ayyuun gubachuu achi cillim beektu gaa kaballaa ishee beektu maal sinitti maamiti. Asiin qabi achiin qabi asiin qabi achiin qabi asiin qabeette kaballaa giftiin. Allahu akbar. Intaluma ayyuu jedhamtu tokko namoo dhiira sin kabalti dubartii sin kabalti. Hundumtummoo namni ishee kabaluu hin jiru. Lama isheef kabalamuu malee hindi ana na ajaa'ibee jira bakka. Namooti qabeema gadi sukkuumee tuutu ibee intala kana. Maal jeddirii maali qabdi intaloon carraa akkamii qabdi yaajoo nama akkamiitu ishee quunnamaan jira. Ayyuun kun akkam innaa dirqama Saidoon anetoo sumiyaa ta'e Saidoo araaramee sadaffaa fuusisa. Wallaahi wabillaahi sadaffaa na fuusisa. Intalti misheeriyyaa ayyuu kana fuusise tun ani sumiyaa ta'e. Akka sumiyaan gubatte isheen gubachuu qabdi. Imiyaa argitu gubaa sumiyaan argitee amma isheen waan isheen jettee arrabsaa jirtu sumiyaatiin jaartii kana jettee arrabsiti. Waan isheen gooteettu hin beeku Saidoo ko jaartiin kun jaartii kana barbaachuuf zoora olii gadi jetti. Fincaan ishee obaasteetti Saidootiin jetti waan baay'ee dubbattise intalli kun jechuudha. Ayyuun kun baay'ee nama baalageedha dhugaa dubbachuuf. Isa nagaan gale dhiistee moobaayilii gatee dhufe jennaa akkama moobaayilii gattee dhufte jettee ibiddatti
qabsiiste intalooni waan ajaa'ibaati waan birrii fi dhuguma jaalalasaa ta'an taane waan qabeenyaaf seenti fakkaatti inni gara biraamoo Saidoon rakkina qaba warri jettanii komentii jalatti barreessa wallaahi warri Saidoon rakkina qaba jettanii komentii jalatti barreessa Saidoon dhibbaaf dhibbatti rakkina sammuu ta'ee rakkina kamii dubartii qaba ta'een beeku rakkina qaba sababiin isaas ayyuu kana gadi qabee gab gu'ee mana keessa kaa'u qaba tokko lammata baqa ayyuu kana sirriitti baqa maaliif isheetu fuudhe malee inni fuudhee dirqamaan fuudhe baqa waan godhu abeeffiti fuudhe waan ta'eef akka sabbaa argeera kan akka isheen fincootu taasisuun qabu lammata maquma sumiyaadha jettee maquma isheeti afaan isheeti baasuu hin qabdu baqa jettee taa'uu qabdi mana ishee addee sababii isheetiin jireenyi namaa diigamee sababii isheetiin waan hunduu ta'e amma kaatee waan hin taane dubbatti kanaafuu mee warroonni hojiin ayyuun qofti sin jibbisiise komentii jalatti barreessaa billaa aleekum ajaa'iba እና ላይክ illee godhaa share illee godhaa subscribe godhaa na jajjabeessaa olaa jajjabeessin ijoollee kiyya baay'een sin jaalladha sin kabaja እና ደግሞ ማን sin jedha mee komentii jalatti barreessaa ayyuun rakkina qabamoo sumiyaa rakkina qabamoo Saidoot rakkina qabamoo mee sadanum isaaniyyuu waan sirriinatti hin fakkaatani baay'isoo yaani sumiyaan laa sirrii jirti sumiyaan rakkinni ishee ani xiqqoo dhisti aaree ammallee Saidootiin zoorubsuu qabdi turte lammatammoo way ana filadhu ayyuu filadhu jechuu qabdi baqa garaa laafina qabdi isheenis jechuu qabdi gittum goote maal gooti tokkoffaa jaartii kee afaan isheen irraa qabsiisii jechuu qabdi ayyuu afaan ishee aacuqqaallattu jechuu qabdi erga hanga kana ishee jaallata ta'ee sumiyaatiin akkas jechuu qabdi እና garaa laafuun qabdu ammallee yaani karaa kof Saidoon ganaa zooruu qaba xiqqoo waan hafeetu jira ture garuu isheen ariifattee arguu barbaadde garabbi walitti saanaa qabu wallaahi sumiyaa baay'een jaalladha